Boqonnaa muraasa booddee walitti deebineerraa oduu qindeessiteef daraartuu guddaa galateeffannaa. Dr. Naahom Girumii wajjin argama. Dr. Naahom Hakiima Waliigalaa Hospitaala Phaawulositti hojjetudha. Akkasumas kutaa gadameessaa fi ulfaa keessatti hojjeta. Dr. Egaa waa'ee ulfa gadameessaa alatti uumamuu walii wajjin dubbachaa turre mallattoolee isaa ilaalleerraa walii wajjin. Egaa mee haala biyya keenya keessa jiru halaallume namoonni ulfa gadameessaa alaaf gaafa dhufanii ilaaltan akkam ta'anii fa'aa dhufanii experience baay'ee qaba dubbachuu nan danda'am. Baay'ee mallattoo isa dhumaa ergi dhohee booddee akkasumas of wallaalanii dhiigni baay'een garaa isaanii keessatti kuufameeti kan isaan dhufanii. Kun immoo rakkoo walumaa gala ANC yookaan immoo hordoffii ulfaa godhachuu dadhabuu fi ultrasoundiin sirriitti dhibuu isaa irratti waan hundaa'u fakkaata. Mee maal argitu? Haa ta'u egaa biyya keenya keessatti anamma hospitaala Phaawulos waan dalaguuf hospitaala ispeeshaalistii reezidantiin baay'ee keessatti argamu waan ta'eef namoonni iddoo garaagaraa irraa riifaraaliin ni barraa gara hospitaala keenyaatti. Kanaafiyyuu carraan keezii kana arguu keenya baay'ee guddaa guyyaa guyyaadhaan waanuma argaa oolluudha. Biyya keenya keessatti otoo hin dhohin ulfa gadameessaan alaa otoo sadarkaa isa guddaa irra hin gahin dafee dhufu arguun baay'ee rakkisa. Nama magaalaa jiraatu keessattiyyuu nama baadiyyaadhaa dhufu miti. Namoota magaalaa jiraatan keessattiyyuu waan kun otoo irratti hin uumamin otoo ulfa gadameessaan alaa kun hin dhohin yookiin ammoo mallattoo guddaa hin agarsiisin dafanii gara mana yaalaa dhufuun waanuma hin baramne biyya keenya keessatti. Anamma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyaatti maybe ani hakiima waliigalaa waan ta'eef dhukkubsataa hagas mara arguu dhiisuu hin danda'a waggootan darban 2-3 darban keessatti. Garuu nama ulfa gadameessaan alaa qabaatee dafee mana yaalaa dhufe yookiin immoo medically treatable kan jedhaman jiru isa kan qabaatan almost hin agarreen. Kanaafuu biyya keenya keessatti namoonni erga waan kun sadarkaa guddaa irra ga'ee kan dhufan malee jalqaba mana yaalaa hin dhufan baay'een isaanii. Isaanittis murteessuun hin danda'amu. Maybe akkamitti beekna dubartii tokko dhalaan tokko ulfa gadameessaan alaa qabaachuu dhiisuu see akkamitti beekna kan jedhamu ni jira. Yookiin immoo afaan Ingiliffaan diagnosis kan jedhu jechuudha. Isa kana meeshaawwan biyya keenya keessatti argaman yoo especially baadiyyaatti argaman primary hospital keessatti argamaniin kana baruun rakkisaadha yeroo baay'ee. Kanaafuu kan beeknuun inni jalqabaa mallattoowwan eegammaa siin jedhe san jiru miti. Mallattoowwan san dubartii tokko qabaattee kan laaboraatoorii yookiin ultrasoundii waan garaagaraa erguu fi dandeenya. Laaboraatoorii irratti kan fayyadu maalidha? Yoo HCG kan jedhamu jira. Kan ulfa kaanii jechuudha. Gaafa erginuuf pozitiivii ta'a. Pregnancy test kan ulfaa qorannaan ulfaa isaanii pozitiivii ta'a. Kana malee kan dhiigaan hojjetamu ni jira. Beta HCG kan jedhamu inni kun lakkoofsaan 5,000, 10,000, 100 jennee lakkoofsaan kan hanga mataa isaa qaba. Beta HCG kun hospitaaluma gurguddaa keessatti hin argamu yeroo baay'ee. Laaboraatoorii muraasa keessatti argama Finfinnee irratti iyyuu. Qorannoon isaa baay'ee guddaa ta'ee osoo hin taane iddoo baay'ee hin jiraatu. Maaliif akka hin jiraanne hin beeku. Hospitaaluma Phaawulos illee ni bada yeroo baay'ee. Kiliinikoota naannoo san jiranitti kan hojjechiifamu yeroo baay'ee. Kanaaf inni kun barbaachisaadha. Kan biraa ammoo ultrasoundii yoo kaasnu ultrasoundiin kun yookiin ispeeshaalistii raadiyooloojistii warra ta'an kanneen ultrasoundii waan kana hojjetan ta'uu qabu yookiin immoo hakiima gadameessaaf ulfaa ta'uu qabu. Sirriitti nama kana dura waan experience isaa qabu ta'uu qaba. Sirriitti ilaaluu barbaachisaa. Ultrasoundii isa garaadhaan ilaalamu qofa otoo hin taane gara qaama hormaata dhalaatiin kan galu transvaginal ultrasound kan jedhamu inni kun jara kaanirra baay'ee kan fooyyee qabudha. Garuu ultrasoundiin kun iddoo baay'eetti hojjetamu. Transvaginal ultrasound kan jennu kun iddoo baay'eetti hojjetamu gara sensitivity 90% qaba inni kun jechuudha. Ulfa gadameessaan alaa kana arguuf carraan arguusaa akkuma iddoo isaatti garaagarummaa baay'ee qaba. Ujummoo Filiippiyaanii keessa yoo ta'e garaa keessa yoo ta'e yeroo tokko haga MRI CT scan deemuu dandeenya. Especially MRI erguu dandeenya waan isaa ilaaluudhaaf
yoo homaa mul'achuu baate jechuudha. Kanaafuu amma dhukkubsattoota keenyattis murteessuun hin danda'amu jechuudha. Maybe mana yaalaas yoo deeman inni kun appendicitis jechuun Amaariffaan jettu rifachuu hafii marrumaanii. Rifachuu hafii marrumaanii. Har'a dhaga'uu kooti waan isaa kana booda ittiin fayyadama. Kanaafuu rifachuu hafii marrumaanii yookiin appendicitis jechuun ni danda'a. Yookiin immoo ovarian cyst kan jedhamu jira. Yookiin immoo yoo ovaariin keenya bishaan kuusee yookiin immoo yoo ovaariin ofirra dachee ovarian torsion kan jedhamu waan akkasii jechuu ni danda'u. Dhukkuboota garaagaraatiin waan wal fakkaatuuf yookiin dhiiga yoo qabaatan inni kun abortionidha. Sirraa ba'aa jira ulfikee jechuu ni danda'a. Ogeessi yaalaa jechuudha. Sababiin isaa moodalitiin ittiin ilaalamu sun baay'ee murteessaa waan ta'eef ekspiriyaansii guddaas waan gaafatuuf ispeeshaalistoota kana yookiin hakimoota waan kana irratti muuxannoo guddaa qaban hospitaala piraayimari ta'an hospitaala jalqabaa irratti argachuun buufata fayyaa irratti argachuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef haala jireenya biyya keenyaatiin yoo wal bira qabne dhukkubsattootattis murteessuun hin danda'amu jechuudha. Inni kan biraa immoo yoo mul'ata yeroo baay'ee mallattoon kun yoo mul'atu kan jennu inni kunis murteessaadha. Marsaa laguu isaanii kan dhumaa arganii averajiidhaan 7 keessatti kan mul'atu yeroo baay'ee 7 jechuudha. 7 jechuun ji'a lamayyuu guutu yeroo baay'ee. Averajiin isaa 7 keessatti. Kanaaf torbeewwan 7 keessatti dubara kamii marsaa laguunsee 7 dura ta'ee kan mana yaalaa deemtu yeroo baay'ee biyya keenya keessatti ji'a 4 ji'a 5 kan deeman waan ta'eef yeroo sanitti already inni waan dha'uuf rakkina guddaa irra ga'e mana yaalaa deemuun isaanii hin oolu jechuudha. Addunyaa irratti ulfa gadaamessaan alaa dafee kan argame akka qo'annootitti torbee arfaffaa irratti argamee beekamu marsaa torban arfaffaa irratti kanneen argamanii jiru. Yeroo waggaa baay'ee boodallee kan argamee jiru inni mataa isaa qaba garuu aga 4 illee argamuu danda'a garuu averajiin isaa walakkeessi isaa 7 keessatti torbeewwan 7 ji'a 2 jennee fudhachuu dandeenya. Ji'a 2 keessattidha kan mul'atu yeroo baay'ee marsaa laguu isaanii guyyaa itti argan kan dhumaa guyyaa itti arganii kaasee jechuudha. Inni kun dafee mul'ata jechuudha waan isaa yookiin immoo dafeeti kan komplikeeshinii irra ga'uu danda'u. Kanaafuu modaalitiin qorannoo keenyaaf nu barbaachisan kan fincaanii qorannoo ulfaa fincaaniin godhamu kan dhiigaan godhamu altiraasaawundii barbaachisa jechuudha. Egaa altiraasaawundiin kunillee gosa isaatti meera. Yeroo tokko altiraasaawundii yoo mul'anne immoo qorannoowwan biraa kanneen akka MRI barbaachisuu danda'a jechuudha. Hayyee egaa dhibeen kun dafee yaalan argatu taanaanii yoo dhohee haga lubbuu dabarsuutti ga'uu danda'a waan ta'eef yaalli isaa maal ta'uu mala? Gara gosoota 4 jira yaalli ectopic pregnancy kan jennu jechuudha. Inni jalqabaa yeroo tokko ofumaan fayyuu danda'a. Ofumaan iddoo itti uumame san keessatti otoo mallattoo tokkollee hin agarsiisin uumamee ofuma isaatiin fayyuu danda'a yeroo tokko. Inni kun naturally ofuma isaatii diminish ta'ee ulfi uumame sun kan ofuma isaatii fayyuu jechuudha. Inni kun namoota muraasa irratti kan mul'atudha. Inni lammataa medical treatment kan jedhamu jira. Maalidha inni kuni otoo hin dhohin yookiin ammoo otoo sadarkaa hamaarra hin gahin yoo qorannaa garaagaraatiin ulfa gadaamessaan alaa haati tokko qabaachuun see irratti beekame qorichi hin kennamaafi. Qorichi kun maal godhaa? Micireen gadaamessaan alatti uumamte sun akka kana caala hin guddanne iddoodhuma jirtutti akka haftu kan taasisudha jechuudha. Qorichoonni kun yeroo baay'ee qorichoota seeliiwwan qaama keenya keessatti dafanii guddatan akka isaan hin guddanne kan godhu. Daa'imtiif seelii daftee guddattu waan taateef qorichoota akkasiitii biyya keenya keessatti qorichi methotrexate jedhamu jira. Qorichi kun yeroo baay'ee warreen kaansarii qabaniif kennama. Seeliin kaansarii dafee waan guddatuuf, ishunsaa dafee waan guddatuuf inni dafee akka hin guddanne kan taasisu jechuudha. Ulfis micireen daftee waan guddattuuf akka hin guddanne achumatti akka hafu waan taasisuuf qorichi kun qoricha kana kennuufii dandeenya. Otoo hin dhohiniin dura yoo argame jechuudha. Egaa kun kiraayiteriyaa mataa isaa qabaa. Lakkoofsa HCG kan jedhamu jira. Gammaa kan sitti kan dhiigaan ilaalamu inni ilaalamee altiraasaawundiin ilaalamee kiraayiteriyaa san kan guuttu yoo taate haati tokko qorichi sun ni kennamaafi jechuudha. Iddoo sanatti akka inni hafu jechuudha. Iddoodhuma sanatti akka inni hafu akka inni hin guddanne. Haalli ittiin kennamurree gosa garaagaraa qaban dhiigaan kennamu jira. Iddoo san kan waraanamu jira. Waan akkanaa qorichi kun kennamuufii danda'a jechuudha. Kana caalaa akka hin guddanne kan godhu. Yookiin immoo lubbuun akka hin jiraanne kan taasisu jechuudha. Kanaan ol yoo ta'e immoo
opereeshinii godhamuufii danda'a. Sarjariin yookiin baqaqsanii yaaluu ni kennama. Namoota kanaaf baqaqsanii yaaluu ni kennamaa fi baqaqsanii yaaluu gaafa godhamuu fi iddoo itti ulfi uumame san ufa san keessaa baasanii baasuu jechuudha. Sarjarii otoo hin dho'ee yoo ta'e sarjarii isaanii salphata. Salphata. Erga dho'ee booda ammas definitely takka dhoonaan ni barbaachisa jara kana sarjarii gochuuf ni barbaachisa jechuudha. Yeroo tokko tokko dho'uu qofa otoo hin taane qaamolee garasitti argaman kan biroollee baay'ee miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf dhiigee garaa keessa dhiigni sun faca'uu danda'a. Inni kun infekshinii garaagaraa uumuu danda'a. Kanaafiyyuu baqaqsanii yaaluu baay'ee cimaarraan gahuu danda'a. Salphaa qofa otoo hin taane baay'ee cimaa kan sa'aatii baay'ee fudhatu kan komplikeeshinii garaagaraa qabu fudhachuu danda'a jechuudha. Yeroo tokko tokko ulfi gadaamessaan alaa garaa keessatti uumamu gaafa guddataa deemu kan garaa keessaa kun kan jara kaanirra tureeti kan mul'atu. Ispeesii itti guddatu waan qabuuf iddoo itti guddatu waan qabuuf guddatee argamuu danda'a jechuudha. Gaafa sarjarii taasistu daa'imtillee kan lubbuudhaan jirtu ta'uu dandeessi yeroo baay'ee. Iddoon inni itti maxxanullee waan garaagaraa gaafa mar'imaan keenyatti maxxanuu danda'a. Wantoota mar'imaan keenyatti dhiyaatanii jiran itti maxxanuu danda'a. Sarjariin isaa baay'ee guddaa ta'uu danda'a inni kun. Sarjariiwwan guyyaa lama ol fudhate addunyaa irratti ni jira akka namoota iddoo garaagaraatti jechuudha. Egaa waan kun salphaarraa kaasee ofuma haga fayyuu danda'u isa jiru kaasee isa kanallee irraanfachuu qabu dhaggeeffattoonni keenya daawwattoonni keenya ofiif fayya kan jedhu kana namoonni fayyan ni jira jechuumaaf saayinsiidhuma isaa himuuf malee nutis ni fayyina jedhanii dhiisuu hin qabanii. Kan lubbuun isaanii darbu jiru. Baay'ee namoota baay'eedha kan lubbuun isaanii darbu. Mortality rate kan jedhamu gara biyya keenyatti gara persentii 4 du'uu danda'u namoonni. Persentii 3 haga 4 sababa kanaan wal qabatee du'uu danda'u. Haadholii 100 keessaa 4 du'uun lakkoofsa guddaa baay'ee kun kanaan wal qabatee jechuudha. Inumaayyuu biyya keenya keessatti kanneen haadholiin akka du'an kan taasisu keessaa tokko ulfa gadaamessaan alaa sadarkaa guddaarra ga'e erga dho'ee booda kan dhufan jechuudha. Kanaafiyyuu waansaa salphaa miti. Egaa yaalli isaa dafanii mana yaalaa dhaquudhaaf ilaalamuurraa jalqaba. Ergi wanti sun barame immoo wanta hakiimni jedhee fi karaa hakiimnirraa sirriitti ajajarraa fudhachuun dirqama ta'a. Egaa walumaa galatti gorsati namoota ulfaaniif keessumaa haalli isaaniitti hakiima wajjin wal arguu qabanii eeggannoo isaan gochuu qabanii yoomii kaaniiti hordofuu qabu ulfa isaanii utuun ulfaa'in dura waan isaan gochuu qaban sun akka isaan hin saaxilamneef wanti isaan godhu maal ta'uu qaba gara dhumaatti. Egaa biyya keenya keessatti amma kan barame maali haati tokko ulfa ta'uusee gaafa bartu miti kan mana yaalaa deemtu. Yeroo baay'ee akkuma ulfa ta'uusee bartee miti kan mana yaalaa deemtu namoonni baay'een avreejiin isaa ji'a 5 biyya keenya keessatti ji'a 5ffaa irratti kan deemanidha. Mana yaalaa kan deeman ulfa ta'uu isaanii baranii ji'a 5, ji'a 6, ji'a 4 keessatti kan deeman namoonni baay'een inni kun sirrii miti walumaa galatti. Ulfa gadaamessaan alaa haa ta'u ulfi yoo irraa ba'ee komplikeeshinii yoo uume ulfi isaanii daa'ima 2 yoo ta'e yookiin ammoo guyyaa isaanii yoo yaadachuu baatan isaanii yoo yaadachuu baatan kuni kan baramu jalqabadha. Jalqaba irratti kan baramu ulfi gadaamessaan alaa torban 20ffaa irratti yookiin ji'a 5ffaa irratti already rakkina guddaarraan isaan ga'eera jechuudha. Kanaafiyyuu haati tokko mana yaalaa kan deemuu qabdu gaafa ulfa ta'uu ishee barteedha. Yeroo baay'ee torban 12 dura jedhama. Torban 12 dura jechuun maali ji'a 3 dura jechuudha mana yaalaa deemuu kan qaban. Inni kun ji'a 2ffaa yeroo baay'ee ji'a 2ffaa irratti waan ta'eef kan baramu ji'a 2 ji'a 3 keessatti kana dabarsuu hin qaban haadholiin kamiyyuu ulfa yoo ta'an haadholiin kamiyyuu gaafa isin jedhu kana dura kan da'anii beekanis kan hin beeknes hundi isaaniiyyuu ulfa kana barbaadanis akka itti fufuu barbaachuu baatanis dafanii mana yaalaa deemuu qabu. Ji'a 3 dura mana yaalaatti argamuu qabu jechuudha. Danda'amnaan utuu ulfiin uumamin iyyuu haalli isaanii maali? Maaltu saaxila isaan baasaa? Rakkoo maalii godhachuu danda'a ulfi kun? Qorichumti illee fudhatamu jira ulfa uumamu sana kan inni gargaaru ulfa dura fudhachuudhaaf jechuudha. Yoo danda'ame ulfa dura ergi ulfaanii garuu dafanii egaa
dhufu hordoffii isaaniitti fufuun barbaachisaa ta'a. Egaa waa'ee hordoffii ulfaa sagantaa itti walii wajjin haasofna. Turtii gooneef guddaan si galateeffadha maqaa daawwattoota keenyaan galanni koo baay'ee guddaadha. Egaan daawwattoota keenya turtii keenya har'aarraa waan baay'ee akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti gaaffii kamiyyuu qabaattan 7024 irratti bilbiluu dandeessu. Hamma torbanitti nagaatti.